Yooyyaa akkam jirtu akkam ooltan akkam turtan baga kontuubitti nagaan dhuftanii guyyaa irraa gammachuu qaba gara freshmaanii irraa hedduun keessan gara undergraduate enjoy akka gootan keessumaan immoo gara economics specialist warri gochuuf imaltan akkasuma koorsii economics tokko warri fudhatan illee baga freshmaa gara undergraduate specialization fudhachuutti keessumaa mala freshman irratti nama mudatu rakkina nama mudatu challenge qormaata dabartanii gara senioriitti baga dhuftanii isiniin jecha guyyaa irraa international economics waliin eegala kun keessumaan warra economics irratti specialize godhan fayyada. So we try to look some idea for some session yeroo ammaa kana summary giddu galeessa godhachuudhaani warri kanaan dura barattanis warri kanaa barachuudhaaf jettanis information amma inaagaleessiniif qooduuf jedheetiin koorsii kana eegalee jira. So filannoo keessa irra dhaabbata jechuudha. Econometrics illee itti fufuuf yaadna yoo income takka dursa wayin walfaana oofuu kan danda'amu ta'e ni yaalla irra guddaa garuu koomentii keessa na hina jechuudha. Koorsiin kam tokko isin barbaachisu keessumaa inter examii warri fudhatanii jechuudha. Warri specialization economics jedhan xumurtanii qormaata entrance kan qormaata cuunfaadhuma graduate kan fudhatan koorsii isin barbaachisu irratti we try to look in hand kanaaf koomentii keessan barreessuun dagatiina isin warri YouTube kan argitan immoo namoota hiriyoota keessaniif share godha koomentii godha qaqqabsiisa. Waan asirraa kun tajaajila financialidhaaf osoo hin taane tajaajila wal gargaarsaaf kan chaanalii kana fayyadamna jiru hojii waliin akka hojjennuuf akka wal gargaaruufidha. So guyyaa har'aa international economics damee lama qaba mandi kun waan Roman number 1 kan jenneef paartii jalqabaati jechuudha. Irra caalatti horii giddu galeessa godhata. Garuu center yaada isaa warruu maal akka keessa qabatu ilaaluu yaalla. For today lecture outline look like this one. I try to say something about introduction on international economics. After that, I try to define giving you which definition of international economics, also its importance. Kanafu introduction or international economics irratti maal takka barbaachisu ilaalla. Hiikoosaa fi barbaachisummaa isaas waliin ilaaluu yaalla jechuudha. So inni taanu basis of international economics kan jedhu jira. Maal irratti akka hundaa'u international trade base of international trade. International trade what is in domestic trade? Kan hubachuu danda'u qabna jechuudha. Maal jechuudha international economics? Akkamitti hinga maaliif nu fayyada? Maaliif biyyi tokko gara daldalaa deemti? Maaliif biyyi tokko biyya biraa faana daldala? Biyya tokko keessa immoo namoonni Finfinnee jiraatan, namoota Dirreedawaa jiraatan, yookiin namoota Harna biraa jiraatan faana maaliif gara daldalaa waliin deemu? Maaliif mi'a Dirreedawaa bitaa Finfinnee keessanii gurguran? What's the matter? Maaltu kana godha? So base of international trade, also international trade, in the domestic trade. Sadarkaa international yookaan immoo addunyaatti daldalli gaggeeffamu fi sadarkaa naannootti gaggeeffamu garaagarummaan isaa maali? Kan jedhu tokko asii irratti ilaalla jechuudha. So the first one is let's start from introduction to international economics. Yoo hubattanii ilaaltan biyya tokko kan tasumayyuu hin gurgurre yookaan immoo biyya biraarraa kan hin binne arguu hin dandeessan yookaan biyya akkasii arguudhaaf ni ulfaata. You can hardly find a country that doesn't sell and buy abroad. Maaliif biyyi hundinuu hin gurgura akkasuma immoo hin bita. Gara alaatti gurgura export godha alaarraa immoo import godha yookaan gara keessaatti bitee galcha. Maal mi'oota goodies tajaajiloota services biyyi hundiyyuu jechaadha. Maaliif itti dhugna? So international flow of goodies sadarkaa addunyaatti flow ta'u maaltu yaa'a? Tajaajilli, mi'oonni, humni namaa, faayinaansii, okay? Sadarkaa international economitti
maaltu jechuudha folowuutu jira jechaadha sosochiitu jira mi'oonni bakkaa bakkatti akkuma waltawaatti tajaajilli bakkaa bakkatti humni namaa bakka tokko bakka biraatti hin socho'a faayinaansiin hin socho'a jechaadha. Kun seensaaf nu fayyada kanaafuu you can hardly find a country that doesn't sell and buy abroad. Biyya tasuma gara biraatti hin gurgurre yookaan biyya biraarraa bittee gara keessaatti hin galfanne arguun hin danda'amu. Eenyuyyuu akkuma namni dhuunfaa tokko yookaan bitu yookaan gurguru malee hin jirre. Biyyis akkasuma fakkaatti jechuudha. Maaliif international economics nu barbaachise isa jedhuufi samee dura laalla definition isa dura laalla definition international economics branch economic science maal qorata jechuudha that study causes and the consequence of international economics transaction sababootaa fi bu'aa waljijjiirraa international dinagdee waltawaa sababaa fi bu'aa waljijjiirraa dinagdee waltawaa yookaan international economic transaction akkasuma policy measures akkaataatti poolisiin biyya tokkoo itti addooffi ta'uu uumamu by trading countries biyyoota waliin tajaajila daldalaa gaggeessan akkasuma their repercussions fooyya'insa isaan godhan sadarkaa dhuunfaa isaaniitiin sadarkaa dinagdee walii jalaatti maaliin jechuudha cause and the consequence of international economic transaction kan qo'atu international economics jechuu dandeenya jechuudha. Yookaan immoo international economics branch of economics that study about international trade jechuu dandeessu. Garuu sadarkaa addunyaatti biyyi tokko poolisii mataa ishee qabdi kan biyya biraarraa maal adda godha sababni economic transactionii waljijjiirraa dinagdee sadarkaa addunyaatti waltawaatti sababni taasisu maalinni bu'aan isaa maali kan jedhu international economics yoofi maal jechuudha. International economic transaction maal jechuudha maal of keessatti qabata. Waljijjiirraan economicsii sadarkaa waltawaa maal of keessaa qaba international trade daldala waltawaa yookaan addunyaa exportii gara alaatti gurguru importii alarraa bitanii galchuu of keessaa qabata. Flow of capital bakkaa bakkatti yookaan outflow and inflow capital fakkeenyaaf maashinii ta'uu danda'a kan ittiin oomishamu kan biyya tokko yoo qabaatte export gooti alatti ergiti kan hin qabne immoo bittee galchiti kun sadarkaa internationalitti innillee transactionidha kan waljijjiirraa international economicsiiti kan biraan sadarkaa addunyaatitti qarshii liqeeffachuu hin jira international borrowing money akkasuma sadarkaa addunyaatitti qarshii liqeessuu hin jira biyyi tokko ni liqeessite biyyi kan biraan immoo liqeeffatiif. International borrowing money or international lending of money. What is economics international transaction? Because humna nama international flow of money manpower migration of data biyya tokko gara biyya biraatti yeroo migrate ta'uu namni kan barate kan hin baranne ta'uu danda'a manpower transaction of international economics. Foreign exchange transaction waljijjiirraa sadarkaa internationalitti gaggeeffamu fakkeenyaaf bittaa kaarensi biyya tokko yookaan immoo gurgurtaa kaarensi biyya tokko kan ittiin istedii goonu sadarkaa internationalitti international economics transaction. Fakkeenyaaf doolaarri birriitti meeqa baasa doolaarri tokko birrii Itoophiyaatti meeqa ta'a seel gabaa gochuu barbaanna jechuudha. Mi'a tokko bituu yoo gurguruu yoo barbaanne immoo USA deemnee Ameerikaatti deemnee gurguruu yoo barbaanne maal goona jechuudha. Namichi nutti gurguru birrii Itoophiyaatti dirqama jijjiiree birrii nu kaffala waan ta'eef doolaara nutti gurgura jechaadha. Nuti immoo mi'a achii binnee dhufuu barbaanne birriin achi hin jiru waan ta'eef waljijjiirraan birrii waan hin jirreef birrii Itoophiyaa doolaaratti seel gooneetiin tille
mi'a keenya bitannaa jechuudha. Kun kan ta'uu danda'u sadarkaa addunyaatitti beekamtii yoo dhaabatedha exchange transaction. So inni dhumaan international economic theory yaada saayinsii positive fi normative of jalatti qabata. Introduction jalatti positive analysis and normative analysis kan jedhu economic analysis akkamitti goonu haasofnee jirra. So under positive analysis WH question fakkeenya what is, what was, what will be kan jedhu fakkeenya inflation rate is increasing in Ethiopia. What is, what do you say? Inflation rate is increasing in Ethiopia. What was, what will be, maaltu ta'e, maaltu ta'uuf inflation irratti, maaltu ta'aa jira kan jedhu yoo ilaallu positive idea. Positive idea. Mind information irradhaan facts based on fact and information. Dhaabannee waan amma kaarentii waan darbe waan dhufu haasa'uuf yeroo kaanu international economics baay'ee fayyadamna paartii kanatti. Yeroo jeeji goonu mootummaa waa'ee kaarentii fakkeenyaaf kaarentii seera purchase sochii manpower kanaa borrowing lending money flow of capital jeeji gaafa goonu opinion mataa keenyaa gaafa ibsinu normative science fayyadamna jechuudha international economics. So inflation rate is increasing in Ethiopia. What should be? The government have to intervene in the market. Have to be. Should be. Jenne gaafa nuti jeeji goonu normative science fayyadama jira jechuudha. Okay. Now, so under B, what is the importance of international economics? Maaliif nu barbaachisa akka saabjektii tokkotti barachuun? Inni maaliif nu barbaachisa? Maal furmaata? Okay, importance of international economics lies in resolving international economic problems. Rakkoo dinagdee internationally furuudhaaf yookaan immoo lakkii dinagdee wal ta'aa furuudhaaf fakkeenyaaf unfair distribution of gains or inequitable distribution of gains argannoon daldalarraa argamu feerii ta'uu yeroo walqixa qoodamu yeroo dhitu yookaan immoo inequitable distribution raabsamni wal caalaa ta'e yeroo biyya tokko biyya biraa gidduutti gaggeeffamu. Biyyi guddatuuf biyya guddatee fi biyya guddataa jiru gidduu garaagarummaan galii daldalarraa argamu yeroo baay'ee wal caalu. Okay, poolisii fi akkaataa tarsiimoo biyyi tokko daldalatti gaggeeffattu qo'atanii bu'aa qabeessa yoo ta'e biyya biraa ittiin fayyadu jecha gaafa biyyi tokko okay, poolisii tireedii biyya biraa ofitti fudhachuuf deemtu rakkoo unequitable distribution geenii tireedii irraa argattu furuuf gaafa isheen deemtu importansii yookaan immoo international economics barbaachisummaa isaatu mirkanaa'a. Kan biraan economic imbalance wal caalmaa dinagdee sadarkaa addunyaatti jiru yookaan immoo qisaasama dinagdee fi akkasuma faayinaansii yeroo biyya tokko mudatu akkasuma immoo yeroo akkamii barbaachisaa yeroo walitti bu'iinsi dinagdee naannoo gidduutti uumamu naannoo yeroo kun jennu biyya tokko keessa naannoo Oromiyaa fi naannoo biraas hin taane fakkeenyaaf East region kan jennu amma African East region. Regionii Afrikaan fakkeenyaaf organizationii mataa isaanii dhaabbata mataa isaanii yoo qabaatan gaanfa Afrikaatti yookaan immoo sadarkaa Afrikaa bahaatti kan jennu Itoophiyaa, Keeniyaa, Sudaan, Eertiraa dabalatee regionoota kana gidduu haalli daldalaa fakkeenyaaf konfliktiin gidduu isaanii yoo mudate yookaan European Union biyyoonni jedhaman gidduu economic conflict yoo isaan mudate taanii qorachuudhaaf keessa then policy create godhanii sararanii gara dinagdee deebi'uuf maal fayyadamu international economics fayyadamu ni barbaachisaa jechuudha dirqama supply godhu ta'uu taane creating more regionalism naannummaa hundeessuuf baha Afrikaa kaaba Afrikaa Awurooppaa Union akkasitti regionii naannoo hundeessanii poolisii mataa isaanii create godhanii tarsiimoottiin daldala mataa isaanii gaggeeffatan create godhanii
mi'oota daldalaaf bu'aa guddaa isaanii argamsiisan kireet irratti walii galanii meembarii isaaniitiif akkaataa taarifallee gadi hir'isuuf dabaluu waliigaltee godhanii maal uumuu jechuudha riijinaal naannummaa uumanii kan isaan ittiin tajaajila daldalaa gaggeeffatan faayidaa intarnaashinaal ikoonoomii agarsiisa. Kanaaf amma IMF, GATT, International Monetary Fund, General Agreement on Trade and Tariff, World Trade Organization dhaabbattoonni kun dhuma kanarra dhufanii kan isaan biyyoota hunda keessatti biyyoota membarii isaanii ta'eef tajaajila liqii kennuu tajaajila adda addaatti kan isaan hirmaatanii importance of international economics agarsiisa jechuudha. Amma IMF irra liqeeffata biyyoonni hedduu yoo fudhatan ilaaltanii including Ethiopia. Yeah. Getting from IMF most of the time. Okay. Now international economics we have some policy for trade, international trade policy. So international trade policy one mind. It examines regions for trade restriction, effect for trade restriction, and the new protectionism. International trade policy. Daldalli internationally tokko policy mataa isaa qaba. Poolisiin kun maal qorata? Sababa murtoo dinagdee. Dinagdeen tokko maaltu murteessa? Daldala maaltu murteessa? Okay? Sababni daldala irratti murteessuu maali? Restrict gochuu. Hamma namni tokko exportuu qabu maaltu murteessa? Okay? Ulaagaan inni ittiin exportii qabu gochuu qabu, hamma inni exportii gochuu qabu, kuntaala meeqa, toonii meeqa, kapitaal isaa hammam ta'uu akka qabu kan murteessu, kan qoratu, poolisii mataa isaa qaba jechuudha trade. Bu'aa isaa akkasuma immoo effect trade restriction. Bu'aa maaliin buusa kan jedhu. Qabinsi haaraan immoo yeroo uumamu fakkeenyaaf new protectionism daldalli qabamuu qaba. Okay? Ulaagaadhaan ala bahuu hin qabu. Qabinsa kanarratti kan qorannoo godhu okay? Eenyuunni international trade policy jennaa jira. So it examines the regions for trade restriction, the regions and the effect of trade restriction, which examines about new protection for trade. Kanaaf poolisiidha. Kan biraan balance of payment kan jedhu yaadni kun as keessas inni dhufa international economics jira. Balance of payment immoo maal safara? Nations total receipt galii naannoon tokko argattu biyyi tokko argattu from rest of the world biyya biraarra eessa argama galiin receipt kan jennu galiin kun eessa argama export gochuun jira alatti mi'a geessanii gurguru buna ta'uu danda'a goodies kan jennu tajaajila ta'uu danda'a service kan jennu kaapitaala ta'uu danda'a walitti hidhaatte akkasuma immoo total payment to the rest warra alaatiif immoo kan kaffaltu gaafa dhaqxee import gootu alarra maashina ijaarsa manaaf oolu kompiitara kan ofiin oomishne alarraa bittee gaafa galchitu kaffaltii gootee fi biyya biraa fudhattee seente jechuudha. Inni total paymentiin kun dimshaasha kaffaltiif walitti hidhaate income account registered gaafa goonu ni yaadattu. Kanaafuu galiif baasiin biyya tokko export importiin hin galmaa'in irraa. Kanaaf total receipt total paymentiin registered kan ta'u akka balance of paymentiin balance of paymentiin ilaalamuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf total receipt hammi ishiin argattu total paymentii wal qixa yoo ta'e kan isheen kaffaltu wal qixa yoo ta'e biyyi tokko balance of paymentiin kun baalaansiidha wal qixa. Payment kan jedhu kaffaltii wal qixa ta'a jechuudha. Yoo receiptiin paymentii caale immoo kan isheen argattu kan kaffaltu biyya biraaf kan kaffaltu yoo caale maali surplus jennaan jechuudha. Kan argattutu caala jechuudha. Positive ta'a jechuudha difference isaa. Yookaan immoo
Receipt kan isheen argattu kan isheen biyya biraaf kaffaltu gadi yoo ta'e akkana itti factor income sana negative waan ta'uuf it is going to map deficit balance of payment deficit balance of payment. So kanaaf total payment balance of payment zero ta'uu danda'a surplus ta'uu danda'a or negative positive ta'uu danda'a jechuudha. So kan biraan gabaan jira gabaan exchange market or foreign exchange market kan jedhu. Gabaan foreign exchange kuni bakka kaarensiin tokko kaarensii biraatiin wal jijjiiru. Birriin gara doolaaraatti yookaan doolaarri gara birriitti kan itti jijjiiramu gabaa foreign exchange jennaan jechuudha. Wanti hubatamuu qabu asirratti. International trade gaafa jennu saabjektii biroo jalatti qabachuu mala. Fakkeenyaaf microeconomics fi microeconomics yookaan MA jechuudha. Gama microeconomicsiitiin yookaan microeconomic aspect of international economics eenyu fayyadu international trade theory, international trade policy kun damee micro international economics maaliif trade policy theory international trade tokko akkasuma poolisiin daldala internationalii tokko kan inni odeessu waa'ee individual nationiiti. Waa'ee saba yookaan lammii biyya tokkoo waa'ee poolisii isaa waa'ee theorii isaa maal akka ta'uu qabu. Waa'ee Itoophiyaa taanaan theorii akkaataa poolisii trade Itoophiyaan itti gaggeeffatu reejinii tokko odeessuu danda'a. Akkasuma immoo a single unit with the relative price of individual commodity gatii mi'a tokko odeessa waa'ee bunaa taanaan buna poolisiin bunaaf bahe buna qofa irratti hojjeta poolisiin qamadii gurgurtaaf bahe qamadii qofa irratti hojjeta so micro individual maal jenna micro economic yeroo define goonu murtoo qaama dhuunfaa yookaan singilii ta'e qeenxee irratti gaggeeffamu. Individual decision making unit in micro single. So individual nation, individual price, micro ta'uun ragaa ta'a jechuudha. Gama microtiin immoo ni jira fakkeenyaaf. Micro aspects for international economics fakkeenyaaf balance of payment. Balance of payment inni total irratti hundaa'a. Hamma biyyi tokko risiit argattee gurgurtee ekspoortii gootee kan argatte tootaaliisa. Fi hamma isheen biyya biraatti gaafa impoortii gootu kaffaltee birrii kaffaltee gara keessatti mi'a galfatte peeyimentii tootaaliisa. Kanaafuu tootaal kan jedhu kun ida'ama dimshaashaa gurgurtee argattee fi ida'ama dimshaashaa yeroo bittee mi'a galchitu kaffalte dimshaasha waan odeessuuf maayikiroo ikoonomik aspeektiidha. Inni immoo kan rejistirii ta'ee jiru balance of payment keessattidha. So balance of payment is macro aspect of international economy. Okay, akkasuma adjustment policy jira. Poolisiin isaa sirreessuudhaaf dhaabbate. Maaliif inni maal godha jechuudha? National income level of national income irratti dhiibbaa inni qabu akkasuma immoo general price gatii waliigalaa waan odeessuu fi microeconomic aspect ta'uu agarsiisa jechuudha. So maaliif akka subjectiitti district branch of economics ta'ee maaliif international economics qo'atame isa jedhuu fi in order to identify international economic relation differ from interregional economic relation. Economic relations among different parts of the same nation. Okay. Use recurring somewhat different tools for analyzing and justifying international economics. Dinagdee naannoo tokko naannoo biraa adda baasuuf daldala biyya tokko keessatti gaggeeffamuuf biyyi biraa kana gaggeessuuf adda baasuuf waa'ee isaa mi'oota itti fayyadamne maloota ittiin analyze goonu justify goonu beekuudhaaf inni international economics beekuun waan nu barbaachisuuf biraanchii adda ta'e yookaan akka biraanchii tokkotti qo'atamuuf kan inni hundeeffame jechuudha. Tokko tuqaalama basis of international trade. International trade maal irratti hundeeffame ilaalu hundeeffama international trade foundation jechuudha basis. Basic question gaaffiin bu'uuraa
Theory international trade daldalaa jechuudha. Theory daldalaa international maal ibsuuf jedha? Why nations trade with each other? Lammiiwwan maaliif waliin daldalan? Yookaan biyyi tokko biyya biraa faana maaliif gara daldalaatti seenti? Why? Tokko their resource endowment is limited. Qabeenyi uumamaan qaban maalidha? Limitedidha. Garuu fedhiin biyyi tokko qabdu unlimitedidha. Biyyi tokko fedhiin biyya tokko tajaajila hunda mana mootaatti gashuu fedhuu danda'a. Karaa kallattii hundaan baasuu ta'uu danda'a. Tajaajila hawaasummaa hunda guutuu ta'uu danda'eef fedhii godhatee mootummaan biyya tokko garuu waan ittiin godhu sana kan hin qabne yoo ta'e fedhiin dhaabbataa miti. Fedhii hawaasa guutuuf namichi fedhii qabaateyyuu reesoorsii limit ta'uu danda'a. Kun lamaan walitti dhufan immoo they can maximize by nature. Isaan kana lamaan egaa guuttachuudhaaf uumamummaan fedhii isaan biyyi tokko kan isheen fedha ishee guuttachuu dandeessu by nature. Can maximize by nature uumamaan. Nama osoo ta'ee garuu akkamitti nuti utility keenya maximize goona? Waan qabnurra dhaabannee jechuudha. Waan qabnurra dhaabannee income fi price commodity jiru dhaabannee maximize goona satisfaction. Garuu biyyi kan ishee maximize taatu uumamaan. Kennaa uumamaan kennameef. Haalli qilleensaa, lafa, climatic condition, natural resource, okay? All things are natural gifts which is unequally distributed on the earth. Uumamaan kan wal qixxaatee hin jiramne jechuudha. Kanaafuu addunyaa guyyaa irraa fedhii dhaabbataa hin qabne keessatti jechaadha. Lammiin kamiyyuu biyyi kamiyyuu mataa isaatti of danda'e tajaajilootaa fi mi'oota hunduu oomishuu waan hin dandeenyeef kan fedhii lammii isaa guutuu maal jechuudha? Waliin akka tajaajila daldalaa gaggeessan biyyi tokko isa qabu keessa akka gurguru isa qabne immoo biyya biraarraa bitee akka galu taasisa jechuudha. Kanaafuu wanneen armaan gadii kuni biyyi tokko biyya biraa faana maaliif akka isheen tajaajiltu tajaajila daldalaatti seentu ibsuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Fakkeenyaaf the following points explain why nations trade with each other. Isaan armaan olii kanatti ibsinee dabalate keessumaan addumatti biyyi tokko Itoophiyaan fakkeenyaaf maaliif Chaayinaa faana daldalatti seenti? Chaayinaatti maaliif waan qabdu geessitee gurgurti? Buna maaliif geessitee gurgurti? Maaliif achi mi'a bittee galchiti kan jedhu mee tokko tokkoon ilaalla. Inni jalqaba difference in factor endowment kennaa uumamaa garaagarummaa qabeenya uumamaan jiru. Nature uumanni maal godhaa? Has disturbed factors. Akkamitti raabsa jechuudha. Wantoota itti oomishan nu gargaaran lafa, kaapitaala, entrepreneurship, humna nama jiru unequally akka walqixa hin taanetti uumamaan raabsamanii jiran lafa kanarra jechuudha dachee kanarra. So nature has disturbed the factors of production unequally over the surface of the earth. Kanaafuu biyyi tokko biyya biraarraa kan isheen ittiin adda taatu forms of different factor endowment tokkoffaa natural resource endowment qabeenya uumamaatiin haala qilleensaatiin climate condition qabeenya albuudaa mineral resource and mines capital humna nama oomishuu teekinooloojii dandeettii teekinooloojii entrepreneur dandeettii bulchiisaa akkasumallee kanneen biroo jiru. Isaan kun hundi isaanii maal godhu? Determine capacity of country to produce goods and services. Biyyi tokko mi'oota yookiin tajaajila tokko oomishuu irratti dandeettii ishee murteessu. Maarabiloonni kun eenyusaa? Qabeenya uumamaa, haalli qilleensaa, qabeenya albuudaa, capital land, teekinooloojiin, dandeettiin bulchiinsaa kun hundi isaanii maal godhu? Country tokko biyya tokko kan biraarraa adda ishee godhu. Akkasuma maaliin adda godhu? Dandeettii isheen ittiin oomishtee tajaajila kennitee biyya biraarraa adda taatu godhu jechuudha. Okay. Kanaafuu isaan kuni production possibility garaagaraa kennu. Oomisha irratti sadarkaa adda addaa kennuuf biyya tokkoof.
Biyya tokkoof akka isheen baay'ee ispeeshaalaayiz taatu efficiency kennuu fi baay'ee akka isheen efficiency taatu bu'aa akka isheen godhu sanaan akka isheen ispeeshaalaayiz taate ekspoortii godhu. Biyyi tokko immoo akka isheen waan sana dandeessiseen oomishne biyya biraarraa bittee akka isheen galchitu godhu jechaadha. Advaanteejii dhabu jechuudha. Biyyi tokko advaanteejii qabdi. Uumamaan fakkeenyaaf bakki itti bunni biqiluu danda'u uumamaan lafti buna biqilchuu danda'a jechuudha. So advaanteejii qabdi jechuudha oomishtee biyya biraa geessu. Biyyi buna oomishuu hin dandeenye maal godha bitee galchaa jechuudha. Okay. Now, lammaffaan division of labor. Humni namaa oomishuu garaagarummaa qaba. Sadarkaa dhuunfaatitti iyyuu inni namni tokko dalagaa tokko irratti beekamtii qaba. Inni tokko dooktara ta'a, inni tokko injineera ta'a. Biyyi illee akkasuma beekamtii adda addaa qaba. County specialization in production certain good. Service you have production quality. Biyya biraa irratti oomishaan kan caalanii argaman yookaan olaantummaa qabatanii kan argaman biyya biraa irraa oomishaan ispeeshaalaayiz ta'uu danda'a. Akkuma namni dhuunfaan dalagaa mataa isaatiin adda ta'e argamu jechuudha. Kanaafuu this country specialized in production biyyi oomisha tokkoon beekamtii ispeeshaalaayiz taatu qabdu maal goote ekspoortii gootii waan sana. Export goes good and the service over which they have absolute or comparative advantage. Specializeedha. Baay'ee beekamtii oomisha sanaan taanaan maal godhu carraa ekspoortii ta'uu qabdu jechuudha. Carraan kun immoo maal jedhama advaanteejiin isaa absolutely gaafa jennu koostii ittiin oomishtu baasii irratti baastee oomishtuun illee baay'ee gatii gadaanaan oomishuu waan dandeessu absolutely advaanteejii qaba. Biyya biraan gaafa kompeer goonu immoo kompaaratiiv illee gaafa goonu advaanteejii illee qabdi jechuudha. Kan ammoo kan hin qabne maal godhaa impoortii godhaa jechaadha. Maaliif absolute disadvantage yookaan comparative disadvantage waan qabu. So it import other goods and services in production. Biyyumti kun immoo kan qabdu kana specialized kan taate exportii gooti. Kanneen hin qabne specialized ta'uu kan hin dandeenye immoo importii gooti. Mi'oota kan biroo jechaadha. Maaliif kan irratti advantage hin qabne biyyoota addunyaa biraarraa bittee galchiti jechuudha. Kan biraan bu'aa wal jijjiirraa mi'ootaan tajaajila irraa argamu kan bu'aa daldala argamutu murteessa. The basis of international trade is gains or profit. Bu'aa argachuudha biyyi tokko maaliif gurgurti? Buna maaliif gurgura? Maaliif biyya keessatti gurgurameen iddootti gatii olaanaan gurguranii bu'aa argatan barbaadan. Garuu bu'aan argamu taana totally there is no trade. If there are no gain to make argannoon hin jiru, galiin hin jiru, bu'aan hin jiru taanaan maaltu ta'a? No such trade. Daldala kana biyyoota gidduutti hin geggeeffamu jechaadha. Kabiraan garaagarummaa gama dhiyeessiitiin jiru. Difference in supply condition or production possibility. Possibilitiin oomishaa maali? Gama dhiyeessiitiin kan jiru. Fakkeenya gama dhiyeessiitiin kan jennu sababoota adda addaatu dhiyeessiidhaan biyyi tokko biyya biraa akka caaltu kan biyya biraa gadi akka taatu godha. Fakkeenyaaf to several factors that determine cost of production gatii oomishaa kan baasii oomishaa. Baasii oomisha irratti bahu kan murteessan ni jiru. Fakkeenyaaf isaan kun immoo qabeenya uumamaa jennee jirra. Natural endowment of economic resource qabeenya dinagdee uumamaan argamu nama ta'uu danda'a. Degree of efficiency with which those factors are employed. Degree agartee sadarkaa ittiin gahumsaan biyyi tokko mi'oo resource kanatti fayyadamtu illee wal caalaa. Sadarkaa teekinooloojiin biyyi sun irra geessa jirtu garaagarummaa fida. Dandeettiin humna oomishaa yookaan labor skiiliin jira. Akkasuma qabeenya uumamaan argamu illee jira. Kun hundi isaa maalidhaa? Gama dhiyeessii irratti dhiibbaa qaba jechuudha. So gama dhiyeessii irratti dhiibbaa qaba jechuudha. Maalini gama dhiyeessii irratti yeroo cost of production gatii ittiin oomishni bahu fakkeenyaaf qabeenya uumamaa irratti humna namaa irratti efficiency ta'uudhaaf maal akka fayyadamu teekinooloojii adoopti goonee ittiin oomishnu humna namaa ganaa leenjii galchinees yookaan immoo tireeningii goonee nama kana humna oomishaa waan ta'eef itti fayyadamnee oomisha oomishnu biyyi tokko jechaadha.
ga'umsaan kana hunda kan qabdu biyya biraa caaluu dandeessi. Kanaaf inni difference in supply condition biyyi tokko biyya biraa faana akka daldala galtu godha jechaadha. Kan biraan garaagarummaa gatiiti. Maaliif mi'a Itoophiyaan Chaayinaa irraa dhaqxee bitti? Inni garaagarummaan gatii waan jiruuf. Maaliif Ameerikaadhaan bitamu? Maaliif Yurooppii deemnee hin binnu? Mi'a Chaayinaadhaa binnu maaliif achi hin binnu? Kwaalitii ta'uu danda'a, dureelabiliitii ta'uu danda'a. Inni guddaa garuu inni atattamaan international trading kan akka uumamu kan godhu garaagarummaa gatiiti. Biyyuma keessatti iyyuu markaattoodhaa bituu fi suuqii irraa mi'a bituu wal caala jechuudha. Inni garaagarummaa gatiiti. So which is the existence of difference in price of goods and services between nations, which is price. Kanaafuu lammiin biyya alaa mi'a keenya nurraa bitu inni gatiin isaa gadi bu'aa ta'uu yeroo baranitti jechuudha. Foreigners buy our good because they find them cheaper than anywhere else in the world. And nuti immoo biyya biraatti dhaqnee mi'a tokko binnaa yoo gatiin isaa gadi bu'aa ta'e. Yoo expensive ta'e immoo biyya biraa deemnee filanna yookaan biyyuma keenya keessaa waanuma oomishnu fayyadamna jechaadha. So garaagarummaan gatii kun maal fiduu danda'a? Gama kamiin dhufaa? Gama dhiyeessiitiin, gama fedhiitiin. Lamaan irratti jijjiiramsa fidee daldalatti akka seenu godha jechaadha biyyoon. So difference in supply condition or difference in demand condition or difference due to both supply and demand condition may affect price change or difference in price. Gama demand condition gama fedhiitiin garaagarummaan gama fedhiitiin dhufu akkami? Gatiin garaagarummaa gama fedhiitiin dhufu ni murteessaa jenneerra. Akkasuma immoo gama fedhiitiin oomisha oomishtee biyyi tokko fedhii lammii bituu yookaan biyya irraa bituu hin qabdu yoo ta'e gatii hin qabu. Kanaafuu which are largely function of income. Inni guddaan gama dhiyeessiitiin garaagarummaan akka dhufu kan godhu income level sadarkaa galii biyya tokkoo yookaan immoo galii nama dhuunfaa ta'uu danda'a. Akkasuma test patterns jaalala mi'a oomishame sanaaf biyyi biraa qabu filannoo irratti filannoo fi galii which contribute international price difference. Fakkeenyaaf biyya lama fudhannu AFB jennaani mi'a wal fakkaataa oomishu kompiitara jennu they produce the same commodity. Gatii wal qixatti oomishu gatiin ittiin oomishan the same mi'i sun the same. Fakkeenyaaf AFB kompiitara oomishan kompiitara HP kompiitara oomishu biyyi kun asii kun Itoophiyaa haa ta'u biyyi Keeniyaa haa ta'u wal qixatti oomishanii jechuudha. Mi'aan isaan oomishan maalinni HP kompiitar gatii meeqaan oomishanii haa jennu 100,000 immoo miliyoona 1 oomishan yeroo oomisha jalqaba. Gatii wal qixatti gurguratu jechuu ni dandeenya? Hin dandeenya. Oomisha gatii wal qixaan oomishanii mi'a tokko oomishanii biyyoonni lama gatii wal qixaatti gatii wal qixaan oomishuu baasii wal qixaan oomishuu fi mi'a wal fakkaataa oomishuu gatii wal fakkaataatti gurguruudhaaf wabii ta'uu hin danda'u. Maaliif biyyi tokko galii adda addaa qaba. Fedhiin nu lammiin biyyi tokko mi'a sanaaf qabu garaagara. Namni dhuunfaan iyyuu namni lama iyyuu waliin dhalate maatii tokko keessa kan jiraatu mi'a tokko filannoon isaa their taste is difference. Tokko bifa gurraacha waliin bifa adii filata, tokko halluu diimaa filata. Tokko boca gabaabaa filata, tokko boca dheeraa filata. Galiin namaas akkasuma adda addaa demand condition irratti garaagarummaa qaba jechuudha. Biyya A kun amma fakkeenyaaf A country has high level of income yookaan Itoophiyaan jechuudha. Galii olaanaa kan argattu ta'e inni akkasuma immoo fedhiin isaan HP kompiitara kanaaf qaban lammiileen kun ol kaayoo ta'e biyya B'dhaa walitti gurgurachuuf carraa qaba jechuudha. Biyyi immoo faallaa kanaati. So hence both income and taste inni jechuudha. Dandeettii dhiyeessii irratti dhiibbaa qabu, fedhii irratti dhiibbaa qabu jechuudha. Kanaaf kanarra dhaabachuudhaan sadarkaa kanarraa kan ka'e gara international tradeetti illee ol guddateetuma inni sababii international price difference uumamu taasisa jechuudha gama dhiyeessiitiin.
Kun fakkeenya wayii kan fudhatee ka'ee jirudha. Fakkeenyaaf let us consider simple model. Moodela salphaa ta'e fudhannu sadarkaa addunyaatti biyyoota lamatu waliin tajaajila daldalaa gaggeessaa. Fiicharii armaan gadii kanaan jiru jechuudha. Tokkoffaa garaagarummaan gama dhiyeessiitiin jiraachuu danda'a. Lammaffaan gama fedhiitiin jiraachuu danda'a. Sadaffaan immoo lamaanuu jiraachuu danda'a. Garaagarummaa piraayisii difirensiiti kun. Asiin gara harka bitaa karaa harka mirgaa kan jiru hoom kaawuntarii fiicharii tokko amma afuritti jiran. Jalqabarra kan jiru fooreenidha. Fooreen biyyoota fooreenii jennaan. Supplying upward draw goona. Supply. Demand. Amma iddoo hundumatti yoo argitan piraayisiin fooreen kaawuntarii keessatti ol ka'aadha. Baay'ee gatiin gurgurtaa. Masa jalqaba irratti argitanii supplying home country dhiyeessiin biyya oomishni kun itti oomishametti jiru amma dhiyeessii kunooti akkasitti jira. Fedhiin bittaa mi'a kanaaf jiru akka kana jira. Bakki isaanitti wal qaxxaamuran iddoo kana equilibrium jennaani. Kun immoo pH yookaan home price pH'n kun maal agarsiisa? Equilibrium priceidha. Hammi dhiyaate hammi fedhiis bakki gabaan itti kennameef gatiin oomisha mi'a kanaaf gabaan gatii kenniteef pH'n asii jechuudha. pH'n asiidha. Garuu sadarkaa intarnaashinaalaatti gabaan kan murtaa'e piraayisiin isaa kunoo gara gadi kana jira. Actual pricing kana jechuudha. Actual pricing kana jechuudha. Gama foreenitti immoo ilaallu asirraan dimaandiidha. Kun immoo supplyidha. Bakki inni itti wal qaxxaamure foreign price sadarkaa addunyaatti immoo piraayisiin kan kennameef kunooti. F. Amma iddoo kana sadarkaa iddoon isaan wal qaxxaamure equilibrium pricing kana asiis equilibrium pricing kana garuu gaafa daldalatti seenan immoo piraayisiin eessa jechuudha kunoo kana gidduudha. So piraayisii isa kamtu equilibriumis ta'e foreign price ol darbee jira home price piraayisiin biyya oomishame keessatti yoo kenname baay'ee ol ka'aadha jechuudha. Yookaan immoo gama kanaan yoo ilaaltan dimaandiin baay'ee supply caalee jira jechuudha. In home country supply is less inelastic jechuudha. Less inelastic than foreign demand. Kun amma baay'ee elasticidha. Ishiin kun immoo less elasticidha. Less flatteridha jechuudha. Kanaaf dimaandiitu caalee jira home countrytti. Fedhii caalee jira hammi dhiyaatu xinnoodha waan ta'eef maal gooti fedhii lammii ishee guutuuf impoortii godhuu qabichi this much. Biyyi kun immoo maayinni qooda kafaallaa kana dhiyeessiitu amma kana ol darbee jira dimaandii waan ta'eef amma dhiyeessii fedhii namoota irraa hafe kana ekspoortii gootii jechuudha. When identical demand condition happening. Iddoon kun immoo faallaa isa kanaati. Different in demand gaafa ta'u kun immoo faallaadha. Faallaa kanaati inni sageen garuu hamma tokko asitti biyyi impoortii gootu kan home country impoortiin xinnoo kan duraarra gadi hir'ataadha. Inni kun immoo dhiyeessiinis fedhiinis wal qixa. Kanaafuu daldalli intarnaashinaal iddoo kanatti hin barbaachisu. Fiichar 1.4 kan identical dimaandiin baay'ee barbaachisaa miti. Kun akkuma fakkeenyaatittidha. Yeroo gara fuulduraatti bal'inaan ilaalla. Kun information maalii isaati? Tokko tuqaa sadii international trade versus domestic trade. Daldala naannootti fi sadarkaa addunyaatti jiru. International trade kan jennuun gama biraan afaan isaa maqaan isaa external trade jechuu dandeenya yookaan foreign trade jechuu dandeenya. Maa inni bakki kun daldalli kun? Defined as exchange of goods and service. Wal jijjiirraa tajaajila yookaan mi'oota eenyu gidduuttidha. Jiraattota lammii biyya tokkoo fi biyyoota biraa yookaan biyya biraa faana wal jijjiirraa gaggeeffamu international trade jenna jechuudha. Fakkeenyaaf lammii Itoophiyaa lammii Chaayinaa faana. Itoophiyaan Chaayinaa faana. Biyyi tokko biyya biraa faana. Itoophiyaan Ameerikaa faana. Daldala ishiin galtu gaggeessitu international trade jenna jechuudha. Yookaan immoo domestic trade, internal trade yookaan interregional kan jennu naannoon tokko naannoo biraa faana. Finfinneedhaaf Adaamaa namoonni waliin tajaajilu. Finfinneedhaa bitanii Adaamaa geessanii gurguruu. Okay?
Waan kun immoo doomestikaalidha. Lookaal gabaa naannooti. Internal trade. When suuqidha tokko gadi buusanii from wholesale to retail akkatuma distribute adeemu domestikii jenna jechuudha. Maayinni immoo okay the same among residents of the same country. Jiraattota lammii tokko gidduutti wal jijjiirraa waliin tajaajila gabaa irratti taasifamu domestic trade jenna jechuudha. International trade fi domestikiin garaagarummaa qabu. Fakkeenyaaf garaagarummaa isaanii akka armaan gaditti ilaallu. Tokko gama sosochii faaktoriitiin mobility of factorsiin garaagarummaa qaba. Factors kan jennu oomishaaf kan nu gargaaran lafa land capital entrepreneurship. Isaan kana keessa lafa qofatu socho'uu hin danda'u yookaan bakkaa bakkatti socho'uu danda'u. Sadarkaa naannootti win domestikaalitti perfect mobile within country biyya tokko keessa finfinneedha gara Adaamaa socho'uu danda'a namni manaajerris kaapitaalis namni fuudhee sochoosuu danda'a. Garuu sadarkaa internaashinaalitti neither free nor perfect. Firiis miti perfect illee ta'uu danda'u. Not both at all. Perfect mobile ta'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif ulaagaa barbaachisa? Migration yookaan paaspoortii qabaachuu qabda. Migration loon jira jechuudha biyya tokko keessa seerriitti godaansaa jira nama yoo ta'e. Kaapitaala tokko bakka biraa hojjechuu oomisha geessuuf biyya Itoophiyaadhaa fuutee gara Chaayinaa geessuuf ulaagaa hedduutu jira jechuudha. Kanaaf firii perfect jechuu hin dandeenye. Product oomishillee mobilitii yeroo ta'u erga oomishnee fakkeenyaaf kompiitara oomishnee baasnee biyya tokko keessatti Adaamaa gara Finfinnee Adaamaa geessinee gurguru perfect geessuu dandeenya. Garuu sadarkaa addunyaatti biyya biraa geessuudhaaf ulaagaa gaafata. So this is the same, never free nor perfect. Bifa gabaa fakkeenyaaf biyya keenya keessatti haalli gabaa more or less biyya tokko keessatti homogeneous. Guddatus xinnaatu wal fakkaataadha. Sadarkaa addunyaatti garuu haalli gabaa garaagara heterogeneous. Qabeenya uumamaa resource endowment. Sadarkaa naannootti biyya tokko keessatti specializations and exchange. Garuu internationalitti specialization jira. Specialization sanuma export gochuun hin danda'amu. Exchange jira international garuu export. Haala naannoo ji'oogiraafii teessuma lafaa fi tajaajila qilleensaa biyya tokkoo wal fakkaata. Kanaaf garaagarummaan gatii oomishaa irratti appilaayi ta'uu hin jiru yookiin immoo gatii gurgurtaa irratti garaagarummaan hin jiru biyya tokko keessa. Sadarkaa addunyaatti yookiin international tradeetti garuu different. Ji'oogiraafikiin haalli taa'umsa lafaa haalli qilleensaa keenyaaf kan Awurooppii fi kan Chaayinaa fi kan Itoophiyaa haalli qilleensaa geographical location all things are different. Kanaaf maaltu jiraata jechuudha? Price difference hin jira, cost difference hin jira. Production condition haala oomisha biyya tokko keessa haalli itti oomishamu teekinooloojiin fayyadamummaa humni namaa wanta hunduu adeemsa wal fakkaata. Kanaafuu no price difference. Sadarkaa internationalitti garuu garaagara. Nature of currency. Gatiin jijjiirraa biyya tokko keessatti fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti birriidhuma fayyadama namni hunduu yuunifoormiidha jechuudha biyya tokko keessa. Kanaaf Ameerikaa jiraatu doolara fayyadama jechuudha. Itoophiyaa baanee bira biyyatti gaafa biyya biraa dhaqnee gurguruuf internationalii gaafa gurguruuf deemnu garuu different. Kanaaf Ameerikaatu irra taanaan we should first change or namni nurraa bitu sun doolara gara birriitti nu jijjiiree nu kenna jechuudha dirqama. Yookaan immoo nuti achii bituudhaaf birrii keenya gara doolaratti jijjiirra jechuudha differentidha. Currency sadarkaa international trade. Saddettaffaan economic environment. Economic environmentiin sadarkaa domestikaalii uniform wal fakkaata. Sadarkaa internationalatti immoo garaagarummaa qaba jechuudha. Gatii oomishaa akkasuma immoo daldala murteessuu irratti sadarkaa naannoo biyya tokko keessatti daldalli gaggeeffamu wal fakkaata yookaan immoo baay'ee gadaanaadha. Garaagarummaa hin jiru jechuudha. Garuu sadarkaa addunyaatti baay'ee garaagarummaa olaanaa qaba. Fakkeenyaaf Itoophiyaa gara Ameerikaa geessuu fi Itoophiyaa gara Chaayinaatti fe'uun ekspoortii gaafa goonu gurguruu gaafa deemnu tiraanspoortiin koostiin garaagarummaa qaba. Fageenya irra dhaabachuu danda'a. Trade restriction taariif wantoonni adda addaa jiraachuu danda'u jechuudha. Poolisii naannoo
kan biyya tokkoo baay'ee wal fakkaata yookaan immoo siingiliidha qeenxeedha yuunifoormiidhas fakkaata. Baay'inaan biyyi tokko yookaan fiizikaal poolisii yookaan moonitarii poolisii fayyadamti daldala to'achuuf. Poolisii kan biraa irratti piroobileemii maayikiroo ikoonoomii piroobileemii jedhu ilaalleerra isa korreetti godhuuf. Fiizikaal poolisii amma taaksii guvernamenti ekspendicharii moonitarii poolisiin immoo monii sappilaay intarest reet affeekti gochuuf moonitar gochuudha. Amma inni biyyi tokko naashinaaliin poolisiin ishee wal fakkaata siingil yuunifoormiidha jechuudha. Garuu sadarkaa addunyaatti adda adda. Bakka fiizikaal poolisii fakkeenyaaf poolisiin biraa ekscheenji reet poolisiin jira biyya biraa. Poolisiin biroo biroon jira biyyaa biyyatti adda adda jechuudha. Rakkoo kaffaltiirra jiru fakkeenyaaf peementi piroobileemiin sadarkaa biyya tokko keessatti ittisuma kan wal danda'isi. Maayikiroodha. Baay'ee salphaadha. Yookaan baankii dhaqee kaffaluun jedha baankii dhaqnee kaffalu hin kaashii ta'a kaashii kaffala. Sadarkaa addunyaatti garuu appilikeeshinii wayiitiin kaffaluu dandeenya. Baankii dhaquu dhiisuu dandeenya. Cheekii fudhannee kaffaluu dhiisuu dandeenya. So it is micro and disequilibrium. Economic nationalism, it is common in political and economic system in domestic trade, while it is different in international trade. So this is all about chapter 1. Rest of this part, if you have some question, gaaffii, commentii jala barreessuu dandeessu. Kan itti aanu boqonnaa lammaffaa theory of international trade kan jedhu waliin ilaaluu yaalla.